Innatee galee hin jiru jedhu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsoo jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa. Silaa jarri kun waraana bilisummaa Oromoo lubbuun jiru harkaan qabaniiru ta'e TV'n silaa waraana kana miidiyaatti baasee aduu keessatti afi agarsiisa ture. Olola ta'uusaa kanaan argita. Gabaabamatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kaan lubbuu qabu meeshaa harkaa qabu dhiisi reeffa isaatu booji'uun akka hin danda'amne eenyuyyuu immoo beeka. Waraanni keenya kumaatamaanii daangaa Beenishaangulii Gambeelaa gama Goojjamii kaasee hanga dhaqee handhuura Oromiyaa Finfinnee ga'utti sochii isaa ka durii caalaa daran babal'isuun gara mootummaa abbaa irree kana burkutaa'ee jiru buusuutti adeemuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa nan hundeessa jedhee yaada. Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa kana buusaa yaadaa osoo hin taane mootummaan kun akkaataa kamiin riphee lolaa nama 3 qawwee caccabduu 3 qabdi jedhu sana waggaa tokkoof ji'a 6 keessatti baasuu dadhabee isa jedhu mootummaa sana gaafata. Tokko gara laafummaa mootummaatii kan lolus kan lolamus bakka sanatti rakkoon gaa jirus lammiima tokkorra waan ta'eef waan kun furmaata akka argatuuf mootummaan waan dhiisuuf kan jedhan waan jiraniif jedheen. Gara laafummaa mootummoota abbaa irree impaayera Itoophiyaa kanaan bulchaa turan argiturraatii kamiilanaa hangam gara laafamee uummata isaa bal'aa kana dukkanatti gatee quunnamtii ji'a 3 irraa kutee maatii walitti deemuu dadhabee namni qawwee hidhatee falmachuuf miti Oromoo ta'ee dhalachuu fi akka bosonuu diidatti adamfamee ajjeefamaa gara laafummaan akkasii eessadha jira moo gara jabinatu haallaa isaa hiiktisaa gara laafummaa jedhameetu mul'ate akkaataa kamiin gara laafummaa ta'a inni kun dadhabe jennaan ujibbaate jennaan kan kanarra caalu jechuun qabsoo akkasii gaggeessaa ka jiru. Yaada jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko fi hayyooleen tokko mootummaa fi riphee loltootni karaa nagaan akka mari'atan waamicha dhiyeessaa turan jedhameefis hayyuun gama lachuurraa haqni isatti dabe jedhee osoo hin loogin araarri uummata waalteeffateef uummataaf jecha gamaa fi gamana jidduutti deemanii araara buusuudhaaf hayyuun tattaafate hin jiru jedhan. Hayyuun Oromoo maal barbaaddu rakkoon kun akkamiin akka furamu barbaaddu jedhee nu gaafates hin jiru jechuun dubbatan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa gama muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin baatii 2 dura mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatanii waamicha nagaa isaaniif dhiyeessan irrattis hanga yoonaa yaada maaliif akka hin kennine gaafatamanii deebii akkas jedhu kennan Kumsaa Dirribaa. Wanni jallisnee fi dabbalummaa waraana bilisummaa Oromoo gara boojuutti geessuu fi araara dhugaa jaarsummaa gidduu keenyatti nagaanii wanni barbaadamu lafa taa'ee muramu godhanii gargar. Uummannis ka beekuu fi hubachuu qabu boojuu fi araarri gargar. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas har'as borusi waan wareegamaa jiruu fi qaba. Muummeen ministeera ati jettu kokkolfaa nama si nyaatu olola siyaasaa tolfachuu fi warra akkasii waliin karaa nagaa hidhata jechuu fi lafarratti immoo kan nuti beeknu hawaasi arguu hin dandeenye inni gargar. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo deemutti jiruu fi wanni muummichi ministeera ati jedhe jettu kuni dugdaa gara wal faallessa waliin argu. Dhimma kana itoo waliin hin mari'atiin itoo walitti hin dhufin akkamiin beekuu dandeessu? Gara marii sanaatti wanti si geessu hin jiru. Jalqabaa namooti ati marii sanaa fi qopheessanii amantaa irraa qabdu jiraachuu malu daandii sana qindeessaniitu gara mariitti deemta. Jaarsolii sanaa ofuma keessanii nama kanatti nuu ta'a haala kanaan mari'achuu barbaanna jettanii wixinee isaa qopheessuu dandeessu. Carraa sanaa waan qabdan natti fakkaata. Rakkoon kun waan inni furamnee fi balbala karaa wixinee waan akkasii dhiyeessiteetiin gara mariitti deemtutu cufaadha. Karaa sana otoo hin yaaliin lakki karaan sun cufaadha jennee. Akka yaalle maaliin beektaati? Wanti si yaaltanii cufame yoo jiraates nutti himaa. Wanti yaallee dadhabnee karaa nagaa biyyatti galanii akkaataatti waraanni bilisummaa Oromoo immoo dhaaba isaa hordofee waan kaleessa qabsaa'amee fi lafarratti qabataan hawaasaaf deebi'uu qabu jedhamee haasa'ametu ture. Inni kun hundumti isaayyuu karaa nagaa deebii akka argachuu hin dandeenye argineetu kanatti seenne. Eebbasii booddeesii waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo erga addaan qoodamee warri kaanii rakkoo gara boojuu hamuutti seenaniif waa yaalle qabnaa jechuunis wanni yaalle sun ammoo shiftaa waliin mariin taasifamu tokkoyyuu hin jiru deebii jedhutu nu deebi'e. Deebiin kun miidiyaa adda addaa irratti iyyuu deemaa ture. Shiftaa waliin marii gootu hin qabdu yoo ta'e immoo karaa dandeessuun immoo kootuuti itti jirra. Kanammoo hin dandeenye sanatti. Iddoo kanatti dhugaadhaa kan rakkataa jiruu fi kan wareegama sarara ulfaataa kafalaa jiru uummata keenya. Kana keessa
keessaa immoo bahuu fi qabsoo wareegamaa silaa qabsoodha tolli hin jiru warri akkasitti dhufee bakka sana taa'uti tola hin dhufne kana beeka waan ta'eef afaan inni beeku sana.